ربيتين كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام جو قال إن شاء الله كتاب تشخنا قالوا الأندرة بريسا يوكينيس مصنفة أبدش كتاب خنا أمة مسلماتي في قماتش ثاني نمتو كيوني في وان برات اللي قدوف بات غاري ساهي موداتي تو غاري لنا متولا نمرت أولي ميوه حافظ بن الحجر أبا كتاب بلوغ المرام ويساتي قدوبنا تكو أكا كتابو توبيدا خند أدر أرقمت حافظ بن حجر نما وين سينا إساني bakka hedduudhatti galmaa'ee yeroo takka warreen huffaazota warreen hadiisa haffazuudhaan beekamanii waliinis seenaan isaanii ni ka'a. Yeroo biraan maasiis qudaata warreen qaadummaadhaan murtii seera shari'aadhaa kana ummataaf hiikuudhaan himuudhaan quraanaa fi hadiisaan qaadii tahanii hojjechuudhaanis umurii isaanii hanga tokko waan fixanii fi sanii waliinis seenaan isaanii ni ka'a. Akkasuma mu'arriktoota warreen taariika seenaa barreessanii waliinis ni ka'a. Ammaas warreen waa'ee aadaa ummataa barreessanii waliinis ni ka'a waa'een isaanii jechuudha. Maaliif sadarkaan ilmii isaanii guddoo waan taateef. warreen kitaaba adda addaa qopheessan kan dur waa'ee seenaa isaanii kana baay'ee barreessu namoota danuudhaatiitu jira. Kitaaba waa'ee isaanii sirritti barreesse keessa Aljawaahir Waddurar kitaaba jedhu fi tarjamati Sheekh Islaam Ibn Hajar darastichuma isaaniitiitu barreesse As-Sakhaawii jedhamuun kan beekamu. Inni kun sirritti waa'ee seenaa isaanii tana jala bu'ee sirritti barreessee san hunda haasa'uu hin dandeenyu immoo mee san keessa fakkeenyaaf maqaan isaanii eenyu akka ta'e maqaa saba isaanii akkasuma maasiis reelatiivitiin isaanii namoota biraatiin yoo wal bira qabanii ilaalan hangam takka isaan kun sadarkaan isaanii hangam akka geessu moggaasa maasis kuniyaa isaanii jechuudha. Kana hundaa waliin mee yeroo dubbannu Shihaabuddin Abul Fadli Ahmad bin Ali Muhammad bin Ali maqaan isaanii jechuudha. Shihaabuddin jedhamuudhaan laqabaan isaanii laqabaadha jechuun maqaa qoosa'aa isa jansani. Kuniyaan isaanii Abul Fadli abbaa Fadli jechuun caalmaya jechuudhaan maqaa maalimma kuni maqaa kabaja isaaniiti. Maqaan dhaloota isaanii immoo Ahmad bin Ali bin Muhammad bakka kanatti jari lamaanuu abbaa fi ilminis maqaa wal fakkaata. Bin Ali bin Mahmud bin Hajar jedhamuudhaan beekamu Al-Kinaaniyyi Al-Asqalaani. Kinaana jechuun gosa isaaniiti. Gosa Haafiz bin Hajar jechuudha. Asqalaan jechuun ammoo magaalaa isaan itti hundeen isaanii abboonni kun irraa biqilanii gamana bahan jechuudha. Hajar inni jiru kunoo Ibnu Hajar jedhamuudhaan beekamu. Hajar jechuun maqaa akaakota isaanii keessaa maqaa nama tokkooti jedhan. Yookiin ammoo maqaa qoosaa kan akaakota isaanii keessaa abboota isaa keessa nama jiru tokko Hajar jedhamuudhaan beekamu. Saniini moggaasan jechuudha. Maqaa ajaa'ibaati. Ibnu Hajar jedhamuudhaan wanni sirritti isaan baay'ee beekamanii. Abbaan isaanii immoo kan isaan dhale Abal Fadli jechuudhaan moggaase maqaa kabajaa. Maalii fi bakka kanatti waan laallate qaba. Abal Fadli wanni jedhee fi qaadii makkaa tokkootiitu jira. Abil Fadli Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz isa jedhamu jira.
sanii laallateeti maqaa gaariidha waan ta'eef Abul Fadli jedhee moggaasee jedhan abbaan. Ammoo isaan kan itti beekaman Ibnu Hajar jedhamuudhaan beekamu waan ajaa'ibaati. Ibnu Hajar kun nama eessatti dhalatame? Barri isaan dhalatan barri dhaloota isaanii kun bara kami yoo jennee laallu dhaloonni isaanii Ibnu Hajar bara 773 ji'a Shacbaan 22 dhalatan. Eessa sulula laga Naayil biyya Masrii yookiin Ijiptii achitti dhalatanii guddina isaanii keessatti hoo yatiima ta'anii guddatan. Yatiima waan ajaa'ibaa. Abbaan isaa umriin waggaa 4 irraa du'e. Haati immoo hoo achi dura duute jedhan waan ajaa'ibaa. Yatiimumatti guddate. Jara lamaan irraa hoo yatiima ta'ee guddate. Ajaa'ibuma. Nama yatiimaa kanaatiif nama cimaa ta'anatti fakkaata. Baay'inaan wanni kun irra deddeebi'ee argame. Bakka kitaaba itti baratu meeqatti dhaqee umrii isaa waggaa 5 hifzii qura'aanaa umrii waggaa 9 fixee umrii isaa jechuudha. Qura'aana guutuu haffatee fixuun ummatan salaata taraawihaa harimaa makkaa keessatti salaachisuu eegale jedhanii. Barri inni salaachise kun bara kamii 785 salaachisuudhaan achitti baay'ee beekamu jedhan. Umriin yeroo kana umriin isaanii meeqa? 12 aaman waggaa 12. Waggaa 12tti harima makkaa keessa salaachisuu turanii. Nama immoo maatiin isaaniitti dhaammatte tokko jira Zakiyuddin ka jedhamu. Kana waliin ture. وفي سنة 86 حفظ كتابا من مختصرات العلوم. كتابه دنود أسباجي حفظ الحاوي الصغير في مختصر ابن هاجبي في ملهة العراب كتابة كوجر أمتو تعلامة الحريري دايتشو خنوند حفظوا الآن بكما يرو وردوا يخوني أكخين خنامت همان ساني ديرتو دا قرآن يحفظوا كتابه تاس كتابة دنو باي شمددو nama ajaa'ibaati jechuudha. Saniifuu Haafiz ibnu Hajar jechuun nama Rabbiin ummata muslimaa kanaaf as baase. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummanni kun dukkana keessatti kan hafne yeruma barbaade Rabbiin fidee jaarraa mataa bara dhibbaa kanarratti namoota ciccimaa fidee Rabbiin ummata muslimaatiif gumaacha. Maal kan godhu diinal islaam kana dhukkeerraa dhadha'ee akkasitti kan ummataaf gamana baasu jechuudha. Sheekichi kun egaa Haafiz ibnu Hajar kun kitaabota danuu nama qara'e sheekota baay'ee nama qabu namoota nama danuurraa sheekkansaa kana inumaa guruppiidhaan yookiin gareedhaan qoodeeti akkasitti kitaaba isaa keessatti yeroo ibsu akkasi kaa'ee waliigalli sheekotiidhaa sheekotii Haafiz ibnu Hajar irratti baratee sheeka 644 jedha. Akka Sakhaawiin darastichummaan isaanii lafa kaayetti jechuudha. Nama ajaa'ibaati. Sheeka 644 waan ajaa'ibaati jechuudha. Nuti har'a nama tokkoo fi lamarraa baratuu dadhabne walitti dhufnee baratuu dadhabnee kunoo maasha Allah akkuma amma jirru kana keessa jirra. Tateenyaa waan dubbatan hin qabdu dhiisi. Waan nuti taane jedhee barre. Naam. Haafiz ibnu Hajar jechuun nama seenaan isaanii yoo haasawamees hin dhumne baratanii ga'een isaanii gumaachi isaanii tokko ummata barsiisuudha. Tafsiira barsiisuu turan hadiisa fiqihii bakka adda addaatitti madrasoota adda addaa keessatti barsiisuu turan. Kanaanis kitaabota qaraayisuudhaanis nama beekamu. Ilmaa'u bakka halqaadhaa yookiin iddoo teessumaa tan kuma tokko yoo wanii fi walirra kaayanii akkasitti galmeessan hadiisuma ummata barsiisuu keessatti halqaa kuma tokko faa adeemsanii turan jedha warri seenaa isaanii dubbatu. Ammaas gumaachi isaanii tokko fatwaa kennuudha jedhan. Barsiisuu qofa odoo hin taane barsiisuunis akkuma jirutti ta'ee qaraayisuun akka jirutti ta'ee
fatwaadhaanis baay'ee beekamu. Taayitaa immoo fatwaa kennuudhaa kana waggaa 30f tajaajilanii turan waan ajaa'ibsi godhu. Waan ajaa'ibaati bara 821 keessa fatwaa kennuudhaan baay'ee beekamu. San qofa odoo hin taane maasis abbaa murtiidhaa ta'uudhaan murtii shari'aadhaa qaadii ta'uudhaanis tajaajilanii turan uummata musliimaa kana jechaadha. Kana hoo waggaa 21 qaadummaadhaan hojjetanii turan. Waan ajaa'iba si godhu maasis jaarsummaadhaanis hojjetawwi. Waan danuu waan baay'ee keessa hojjetanii turani. San qofa odoo hin taane hojiin isaanii baay'eedha. San keessaa nama khutbaa gorsa adda addaa muhaadaraa garaagaraa jaami'ul azhar keessatti yuunivarsiitii al azhar keessatti khutbaa adda addaa dabarsuudhaanis baay'ee beekamu waan ajaa'iba godhu. San qofa odoo hin taane maasis jaami'a Amr ibn al-Aas jedhamee beekama. Kana keessattis nama khutbaa adda addaa gorsa adda addaa qopheessee uummata gorsu turan waan ajaa'iba si godhu. Maatii isaanii kana yoo ilaalle Haafiz ibn Hajar kun nama fuudhe moo hin fuune yoo jedhu fuudhanii turan. Haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rabbi rahmataa godhuu fi bara 798 keessa haadha manaa fuudhan. Warri isaan fuudhan warra takka qofaa miti. Warra hanga 3 fi kana fuudhanii turanii. Warra dura fuudhanii irraa immoo ijoollee shamarranii rabbiin kenneef malee dhiirarraan harkan waan ajaa'iba si godhu. Kana egaa ijoollota isaanii kana immoo diin irratti guddisu, barnoota irratti qiraatii, ilmii kana irratti guddisu, kitaaba isaanii kitaaba garaagaraati qaraayisuu turanii. Warri dursun baay'ee ilmaan isaanii kana guddisuudhaaf baay'ee sirriitti waan baay'ee qabsiisaniiti. Kana qofa odoo hin taane maasis Haafiz ibn Hajar nama ajaa'ibaati. Darasoota baay'ee qabu. Darasoonni isaanii lakkaa'ameetu hin dhumu hedduudha. Sheekan ciccimoo namoota sila baay'ee uummata islaamaatiif waan hedduu gumaacheetiitiitu isaanirra kitaaba baratee ture. Maqaa isaanii lakkaa'uun dhaqqabnu. Maashaa Allah Haafiz ibn Hajar jechuun nama ajaa'ibaati jechuudha. Namni kun nama imaama ture. Hayyuu dureedhaa, beekaadhaa, caalima cimaadhaa, gara yuttuu jechuudha. Gara qaraayisuuttis, gara fatwaa kennuuttis, gara maasis abbaa murtii ta'anii mana murtii shari'aa keessa hojjetuuttis waan hundattuu muhaadaraa adda addaa qopheessuudhaanis nama baay'ee waan baay'ee hojjetaa ture maashaa Allah. Nama akkanaa kana rabbiin nuuf argamsiisee kitaaba bareedaa kana isaanis nu qopheessanii nu as kennan. Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam maqummaan isaatuu nama ajaa'ibsiisa. Hiika maqaa isaatis ni ilaalla inshaallah. Hangana waa'ee Haafiz ibn Hajar irraa eega dubbanne seenaan isaanii baharaa wanta ammaan tana seennee fixuu dandeenyuu miti. Inshaallah yeroo biraatti yoonii fi arkanne ga'ee isaan addunyaa tana gubbaa hanga jiran hojjetan hedduu dubbanna. Kitaabonni isaan kaayanis kitaabota 200 oli malee 200 gadii miti akka barreessitoonni seenaa isaanii himutti jechuudha. Sakhaawwiin faan baay'ee jala bu'ee seenaa isaanii barreesse jennee turre. Mee inshaallah kitaaba Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam jedhu maal jechuudhaan eegalee Haafiz ibn Hajar bismillahir rahmaanir rahiim.